sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisaa waxabajjii 15 bara 2017. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya akkuma barame oduu isin dhageessuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Biiftuu Galgalooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin an Michuu Lammiiti. Godina Harargee Bahaa aanaa Dadar keessatti mootummaan wayyaanee maatii barattootaa manneen barnootaa aanichaa hunda keessatti walitti qabdee qubeen homtuun jijjiiramne sobanii uummata fincilsiisuuf odeessuutti jiran ijoolleen keessan oduu kana jala deemanii ergaa humnoota badii akka galmaan hin geenye jechuun uummata keenya kijibaa jiraachuun dhagahamee jira. Gama biraan wayyaaneen qabeenya uummata keenyaa saamtee erga fixxee booda wal gargaaraa jettee uummata keenya kan beelaaf saaxilameef kadhaaf gandarra deemtee uummata daraa jiraachuun maddeen gabaasan. Godina Baalee keessatti qamadiin oomishamu guutuu biyyattiif gahaa ta'e osoo jiruu shira wayyaanee oppiidoon xaxxeen uummanni keenya beelahee yeroo ammaa kadhaaf saaxilamuu dhagahamaa jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii aanaa Martiittis uummanni beelaaf saaxilamee kadhaaf wayyaaneen hojii ittiin argattee uummata keenya kan ofirra darbee ormayyuu gargaaru aanota hedduu keessatti gargaarsa funaanuudhaaf uummata dirqamsiisaa jiraachuun dhagahamaa jira. Karaa biraa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Duukamitti ayyaana liigii dubartoota Oppiidoo Salgeffaa jechuun walgahii gandoota magaalichaa hundarraa dubartoota waamtee osoo hin milkaa'in hafuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Akka odeessi aanichaa nu ga'e addeessutti itti gaafatamtuun ijaarsa dhaabaa Aadde Geexee Leenjisoo dubartoota hanga walgahii irratti argamaniif haasawaa goote keessaa dubartoonni waan hundumaafuu murteessoodha. Ijaarsa biyyaa fi diigumsa biyyaafis kan gahee guddaa bahuu danda'u dubartoota kanaafuu uummata keenya fuula isaa gara misoomaa deebisuu irratti gahee keessan bahaa. Oduun tibbana miidiyaalee tokko tokkoon qubeen jijjiirame jedhuun odeeffamus soba jechuun uummatatti kijibaa ooluun dhagahamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii aanaa Jajuu gandoota hedduu keessatti wayyaaneen maatii barattoota walitti qabdee qubeen hin jijjiiramne jechaa jiraachuus himame. Biiroon barnoota Oppiidoo Oromiyaa keessatti tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruudhaan tartiiba haaraa uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee guutummaa Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiistonni mormii guddaa mul'isaa jiru. Akka gabaasa kanaatti biiroo barnoota Oromiyaa kan jedhamuu fi kan jalee wayyaanee Oppiidoon hoogganamaa jiru qormaata gahaa fi sababa ifa ta'e osoo lafa hin kaa'in tartiiba qubee afaan Oromoo waggoota hedduuf osoo Oppiidoonuu hin uumamin hojiirra oolaa ture tartiiba isaa faallessuun isa uummanni Oromoo fi saboonni kuunillee ittiin beekan kutaa 1 amma 8tti kitaaba maxxansee barsiisuu eegaleera. Jijjiiramuu tartiiba qubee afaan Oromoo kanaaf sirnichis ta'e ogeeyyiin afaanii amma ammaatti ibsa bal'aa fi sababa isaa kan lafa hin kaa'in yoo ta'u barattoonnii fi barsiisonni manneen barnootaa adda addaa guutummaa Oromiyaa keessa jiran deemsa kana ifatti balaaleffachaa akka jiran gabaafame. Barattoonnii fi barsiisonni naannawaa Finfinnee ona sulultaa keessumaa barsiisonnii fi barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa noonnoo mana abbichuu gocha kana akka malee warra balaaleffataa jiru keessaa tokko kan jedhan maddeen keenya mormii fi balaaleffannaan kun guutummaa Oromiyaatti babal'ataa akka jirus ifa ta'eera.
tartiiba qubee afaan Oromoo isa jalqabaa uummanni Oromoo waggoota 30 oliif itti fayyadamaa ture. Artistoonni, barreessitoonni, qo'attoonni hedduun tartiibuma kana hordofuun hojii seenaan hin daganne hojjechaa turan kan jedhan hayyoonni tokko tokkos jijjiirraan tartiiba amma taasifame kun shakkii malee ta'e jedhamee hojii hayyoota Oromoo kan kanaan dura ture diiguu fi qubee afaan Oromoon katabuu kana fiduuf dhiiga ilmaan Oromoo qaqqaalii dhangala'aa ture gatii dhabsiisuuf shira dalagamaa jirudha jechuun akka balaaleffatanii fi dura dhaabbatan ibsaa jiru. Mootummaan naannoo Somaalee qe'ee fi qabeenya keenya nu saame jedhan jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee. Maanguddoonni ardaalee aanichaa garaagaraa irratti walitti dhufan iyyannaaf gara waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti imalaniiru. Mootummaan naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqeetti weerara gama humna addaa poolisii naannichaan raawwateen ardaalee aanichaa 9 keessaa jiraattota qe'ee fi qabiyyee isaaniirraa buqqisuun lafa bal'aa humnaan to'atee jira. Yeroo ammaa immoo lafa humnaan to'ate kana irratti baajata guddaa ramaduun ijaarsa piroojeektoota garaagaraa jalqabee jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Tibbanas maanguddoonni aanaa Mayyuu Mulluqqee qabiyyee isaaniirraa humnaan buqqifamuun rakkoo cimaarra bu'an ardaalee aanichaa 9 irraa walitti dhufuun iyyannaaf gara magaalaa Hararitti imalanii turan. Haa ta'u malee qaama dhaga'ee furmaata kennuuf argachuu hin dandeenye. Maanguddoonni kunniin yeroo ammaa immoo qaama olirraa yoo furmaata arganneef yaada jedhuun rakkoo keessa jiran ibsachuuf gara Finfinneettis akka imalan himame. Bulchiinsi aanaa fi godina rakkoon kun jiraachuu osoo beekanii callisanii ilaaluu filataniiru kan jedhan maanguddoonni kunniin aanaa fi godinarraa furmaata waan dhabaniif bulchiinsa naannichaatti iyyachuuf gara waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti deemna jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi kan naannoo Somaalee rakkoon mudate karaa nagaatiin furamaa jira jechuun irra deddeebiin beeksisaa turanis yakki humna adda poolisii Somaaleen irratti raawwatamu itti fufee jiraachuu fi qabatamaan hojiin hojjetame kan hin jirre ta'us himaniiru. Mootummaan naannoo Somaalee lafa humnaan qabate kana irratti dhaabbilee fayyaa fi manneen jireenyaa hedduu ijaaraa jiraachuun isaas dubbatame. Oduu biraan godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu ganda amumaa Ucaaleetti qoricha silmii horii to'atu jechuudhaan horii irratti biifame miidhaa geessise jira jedha gabaasaan keenya. Horiitti biifame 7 battalatti kan ajjeese yoo ta'u namoota biifaa turan 3 ammoo battalatti gara mana yaalaa waan geeffamaniif lubbuun isaanii baraaramuu danda'ee jira. Wayyaaneen gam hundaan ilmaan Oromoo fixuuf karoora ishee itti fuftee jirti jechuun gabaasaan keenya Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu irraa nu qaqqabe ifoomse. Mootummaan wayyaanee diddaa ummattootaan muddamsuu keessa jiru maqaa rakkina jira jettan irratti yaada qabdan kennadhaas ni sirreessina jechuun waraanaa fi poolisoota isaa gowwoomsee kanneen dhugaa itti fakkaatee rakkina jiru dubbatan hidhaatti guuruuf saganteeffatee akka jiru ibsame. Akka oduu nu gahe ifa godhutti shirri mootummaa wayyaanee kun irra jireessi ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisa isaa keessa jiran irratti kan xiyyeeffatedha jedhu. Akka karoora shira wayyaanee kanaatti miseensonni waraanaa fi hidhataan sirnichaa marti waan sirreeffamus ta'e komii jiru irratti yaada keessan kennadhaa kan jedhuun waraqaan irratti yaada kennan kan nama tokkoof fuula tokko ta'e qophaa'ee raabsamuu akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Sagantaan wayyaanee kun dhuguma poolisiin yookiin hidhataan waraanicha akka yaada isaa kennatee rakkoo jiru irratti mari'atuuf osoo hin taane kanneen yaada faallaa mootummichaa deemaa jiru unka qophaa'e kana irratti guutanii kennan ittiin adda baafachuun gara mana hidhaatti darbuuf akka ta'e saaxilameera. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo fi saboota biroo waraanaa fi poolisa wayyaanee keessa jiran wayyaaneen dhuguma yaada keenya caqasuuf deema jechuun waraqaa raabsamuuf deemu irratti akka yaada isaanii hin laatne sabboontonni jabeessanii dhaamaniiru. Humni addaa qaanqee bilisummaa basaasaa wayyaanee yeroo dheeraaf hordofaa ture irratti tarkaanfii xumuraa fudhate. Humni addaa qaanqee bilisummaa basaasaa wayyaanee badii lubbuu fi qabeenya uummatarraan gahaa ture Shimallis Balaayinee jedhamu hordoffii yeroo dheeraa booda naannawaa Finfinnee ona sulultaa ganda yaayyaa keessatti osoo inni bashannana irra jiru tarkaanfii xumuraa irratti fudhateen ajjeesee jira. Shimallis Balaayinee amanamaa sirna wayyaanee ta'uu kan ibsu oduun kun rukkutamee gara kilinika Birhaan Baar jedhamutti geeffamee achirraas gara Finfinneetti akka darbu taasifamuun karaatti akka lubbuun isaa dabarte ifoomsa. Oduu gaddaa
godina shaggar lixaa magaalaa Ambootti barataan Oromoo Alaminaa Itichaa waraana komaand poostii wayyaaneetiin ukkaanfamee reebicha ulfaataa fi iraarsaa irratti raawwatameen lubbuun wareegamuu ibsamee jira. Poolisii basaasa hamaa fi namoota baay'ee abbootii qabeenyaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo basaasummaan kan rakkisaa ture poolisii barsiisaa jedhamu gaafa guyyaa jimaata darbee barataa kutaa 12ffaa qormaata fudhatee ba'uusitu jeequmsa kaasise jechuun sadafiin kokkee dhahee erga kuffiiseen booda bakka kufetti reebee konkolaataa keessatti darbatee mana hidhaa Amboo ganda duwwaa 2tti erga galcheen booda gaafa sanbata xiqqaa galgala lubbuun isaa darbeera. Namichi lubbuu ilmaan Oromoo galaafachuu fi dhiiga sabboontota Oromoo dhuguu bare kun hordofamee tarkaanfii madaalawaa akka irratti fudhatamu qeerroon Amboo dhaammatanii jiru. Mootummaan wayyaanee wareegamuu barataa Oromoo kana dhoksuuf godina lixa shaggar addatti immoo guutummaa Amboo fi naannoo ishee irratti tajaajila neetwoorkii bilbila intarneetii balleessuun yakka suukkanneessaa kana dhoksuuf yaalii gochaa akka tures himame. Yakki suukkanneessaa kun waxabajji 8 bara 2017 sochii gootonni qeerroon barattoonni Oromoo mana barumsaa Amboo kutaa 12ffaa qorumsa xumuranii wayita bahaa jiranitti sochii warraaqsaa dhoosuun sagalee mormii jabaa dhageessisuun hanga gaaffii mirga abbaa biyyummaa deebii argatutti falmaa irraa hin deebinu jechuun kabajamuu mirga uummata isaaniif falmaa jabeessan. Mootummaan nama nyaataa wayyaanees dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasee akka uummanni dirmannaa godhee sirna geggeessaa barataa Oromoo irratti hin argamnee fi sochii warraaqsa qeerroon godichaa keessatti geggeessaa jiru ukkaamsuuf akka ta'e ifaadha. Yeroo dheeraadhaaf qabsoo bilisummaa adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessatti qooda irraa eegamu baattaa kan turte sabboontuun Oromoo Aayyoo Aayishaa Abbaas Baarintoo du'aan addunyaa kanarraa boqatte. Sabboontuun Oromoo Aayyoo Aayishaa Abbaas Baarintoo qabsoo uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'ee biyyaa fi bilisummaa isaaf taasisaa turee fi jiru keessatti waan dandeessuun qooda gama ishee baataa kan turte hoggaa ta'u kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2004 geggeeffame irratti magaalaa Dirree Dawaa irraa hawaasa bakka bu'uun hirmaatte akka turtes himame. Mootummaan wayyaanee sabboontuu Oromoo Aayyoo Aayishaa Abbaas Baarintoo kora kana irraa deebitee osoo baay'een turiin qabee hidhuudhaan mana hidhaa keessatti dararaa fi miidhaa adda addaa kan irraan ga'e hoggaa ta'u kanuma irraa Aayyoo Aayishaan fayyaa dhabuudhaan dhibeef saaxilamtee yeroo dheeraaf dhukkubsataa turte. Aayyoo Aayishaa Abbaas osoo dhibee mana hidhaa wayyaanee irraa ishee mudatiin wal'aansoo qabdu dhumaatii gaafa irreechaa bara 2016 ilmaan Oromoo irra ga'e wayita dhageessetti caalaatti rifaatuu fi gadda ulfaataan liqinfamuu irraa dhibeen ishee caalaatti itti hammaate. Haaluma kanaan dhibeen ishee itti hammaachuu fi irraa wayyaahuu dadhabuudhaan waxabajji 1 bara 2017 du'aan addunyaa kanarraa akka boqatte gabaasaan keenya ifoomse. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos maqaa uummata Oromoon lubbuun keessan haa jannatu jedha. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalmichuu lammii ture horii buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanattaan sun sirba tokkoon booda gara qophii addaa jaal abdii bilisummaan dhiyaatuttan isin dabarsaa ammas nu waliin tura. Almaatiya falmataa biyya goota kujejjabee Abe lal bobo, abo lal bobo. Wala tota biya kombili suma kenya fula kene sani tape. Wajo lal bobo. Bili suma tabu galan nisani barata kenya. Bili suma tabu galan nisani barata kenya. Kilo wale gamu kapsami. Bili suma tabu galan nisani barata kenya. Bili suma tabu galan nisani barata kenya. Tanda wale gamu biya kenya. Wanti bara baran barata biya kora sasan tumtani.
Sangama ke gurma jalan bane ya wobo bela kenya fini mametani kufni kenya mafisiba mirgana mumma kenya nusar bitani odu konne mafisiba ya wobo igni gulu ndangala emagala finfinne walakan oda bigilche inango argum jirana walinu eri bagada aduna ya wobo qubeen qabsoon argame qabsoon tikfama bittoonni Itoophiyaa seenaan uummata Oromoo aadaa fi afaan isaa akka hin dagaagne hin baratamnee fi hin beekamne taasisuu irratti baroota dheeraadhaaf hojjetan dhabama aadaa afaanii fi seenaa uummata Oromoo irratti kan ofii dagaagfachuun akeeka bittootaa waan tureef wanneen eenyummaa Oromoo mul'isan hundi ugguramoo kan ittiin hin baratamne ittiin hin hojjetamnee fi ittiin waliin qunnamne taasifamuun dhabamatti dhiyeeffamanii turan bittoonni eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf yaalii olaanaa godhan illee beektonni Oromoo garuu matayyaanis ta'ee gareedhaan dhabama irraa hambisuuf gumaachi godhan olaanaadha afaan Oromoo afaan qunnamtii qofaa osoo hin taane afaan hojii fi afaan barnootaa ta'uuf yaaliin baroota dheeraaf adeemsisan milkaa'ee afaan hojii fi kan barnootaa kan ta'e waggoota 26 dura bara 1991 keessa ta'uunis ni yaadatama. Afaan Oromoo sadarkaa kana dhaqqabuun dura beektonni Oromoo fi alagoonni afaan kanaaf qubee garaa garaa moggaasaa akka turan beekamaadha. Gariin qubee afaan Arabaa, gariin qubee Gi'izii, gariin immoo qubee Laatinii itti moggaasaniiru. haa ta'u malee kan afaan Oromoo waliin wal simu qubee Laatinii ta'uu irraa fudhatama argatee raggaasifame. Adda bilisummaa Oromoon bara 1976 irraa eegalee qubee Laatinii raggaasifachuun kitaaba barnootaa ittiin maxxansuun dirree fi bakka aanja'itti ittiin barsiisaa fi ittiin hojjetaa tureera. Mana barnootaa ittiin banee dirreelee adda bilisummaa Oromoo bahaa fi dhiyaa keessatti afaan Oromoo dagaagsuu irratti bu'uura guddaa buusee jira. Bara 1991 afaan Oromoo akka afaan hojii fi barnootaatti Oromiyaa keessatti akka tajaajiluuf adda bilisummaa Oromoon mana marii federaalaatti wayita dhiyeessetti afaan Oromoo qubee amma akka jijjiiramuuf irratti shiramaa jiru waliin akka raggaasifame ifadha. Waggoottan 26 darbaniif qubee kanaan akka hojjetamuu fi baratamu taasisuu keessatti qoonni adda bilisummaa Oromoo olaanaadha. Baruma kana keessa ministeerri barnootaa miseensa adda bilisummaa Oromoo waan tureef koree itti ijaaruun kitaabonni barnootaa karikulamaan hatattamaan qubeetti akka jijjiiramu taasisuudhaan saffisaan akka uummata Oromoo qaqqabu taasifame. Kana irraa bara 1991 irraa eegalee qubeen amma tartiibni isaa jijjiiramuu qaba jedhamu kun kan barnootaa fi kan hojii ta'ee ittiin hojjetaa, ittiin baratamaa fi ittiin tajaajilamaa har'a gahame. Har'a qubeen kun tartiibni isaa akka jijjiiramu kan jedhamaa jiru dhuguma afaanichaaf dhimmamee wayyeessuuf yaadame osoo hin taane hidhata seenaa qubeen kun hayyoota Oromoo kana argamsiisuu keessatti qooda qaban gumaacha uummanni Oromoo fi gumaacha adda bilisummaa Oromoon qabu haquuf yaaduu irraa akka ta'e beekamaadha. Dabalataan barattoota akka salphaatti afaan isaanii ittiin barataa jiranii fi afaan biraa akka salphaatti barachuuf riqicha saffisaa ta'ee akka gaariitti gargaaru kana bakka irraa kaasuun wallaalummaa yookiin afaan fajjii ittiin babal'isuuf yaaduu irraati. Kana waan ta'eef tarkaanfii qubee afaan Oromoo kan baratamee fi waggoota dheeraaf ittiin hojjetamaa ture kana jijjiiruun seenaa dabsuu fi haaluuf yaadamee waan ta'eef uummanni Oromoo jabinaan dura dhaabbata. Qubee seenaa bara dheeraa qabu beektonnii fi hayyoonni Oromoo wareegama baasuun maddisiisan kana faallessuun yookiin jijjiiruun haqa dhoksuuf yaalamuu irraa ta'uu uummanni Oromoo hubatee tarkaanfii farrummaa kana dhaabamsiisuu irratti qooda irraa eegamu akka gumaachu addatti immoo dhaloonni qubee shira kana saaxiluu fi fashaleessuu irratti adda durummaan akka dura dhaabbatu adda bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarsa. Shirri Oppiidoo hin milkaa'u. Abbaan qubee abbaan dhaloota qubees adda bilisummaa Oromoodha. Duudhaa tokkummaa, sabboonummaa fi cichooma kaayyoo adda bilisummaa Oromoon uummata Oromoo keessatti dagaagsee haqanii hawaasa dadhabaa, harcaa fi mirga isaaf falmachuu hin dandeenye uumuuf yaaliin karaa adda addaa godhamaa ture waan salphaa miti. Yaaliin gama hundaan Oromoo akka sabaatti dadhabsiisuu kun piroojeektii yeroo dheeraaf itti dalagamaa ture kan adeemsa keessa raawwatamuu fi Oromoo fi jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo addaan fageessuuf tattaafatamedha. Yaalii kana keessaa inni ijoo fi tarii baay'ee itti milkaa'ame waltajjii Oromoo guutummaatti Oromiyaa keessaa dhabamsiisuudha. Akkuma hundi keenya yaadannu yeroo dheeraaf wirtuun marii Oromoo waldaa Maccaaf tuulamaa ture.
Jaarmiyaa buleessa kana jalatti sabboontonni ilmaan Oromoo hiriiranii karaa danda'ameen wal gurmeessaa fi wal barsiisaa turan. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon ogummaa fi beekumsa qabuun wal ijaaree tajaajila sabummaa akka kennuu fi sabboonummaa Oromummaa isaa akka jabeeffatuuf oolmaa seenaan yoomiyyuu hin daganne dalageera. Oromoon jabinaan dhimma amantii, aadaa, afaanii fi eenyummaa isaa akka dagaagfatuu fi tikfatu taasise. Har'a irreecha uummanni miliyoona hedduu irratti hirmaachuun dirree sabboonummaan ittiin horatamuu fi qabsoo itti aanuuf waadaan seenamu kun wareegama hadhooftuu miseensonni waldaa kanaa baasaniin as ga'e. Artistoonni keenya gola waldaa kanaa jala dhokachuun karaa wallee isaanii dhaamsa warraaqsaa uummataaf dabarsuura darbee jaarmiyaa akka baandii gadaa fi kanneen biroo hundeessuun aantummaa uummataa mul'isaa turan. Mariin siivikii siyaasaa, korri hawaasaa fi mariin tarsiimoo qabsoo hundi waltajjii Oromoo jaarmiyaan waldaa Maccaaf Tuulamaa qopheessu jalatti akka geggeeffamaa ture yaadannoo yeroo dhiyooti. Hinaaffaa kanarraa ka'uudhaan diinni waldaa Maccaaf Tuulamaa dhabamsiisuuf kutatee ka'e. Hoggantoota isaa ni hidhe, waajjira isaa ni cufsise, akkasumas ni saamsise. Qabeenya isaa gad baasee gurgure. Tarkaanfii kanaanis waltajjii Oromoo awwaale. Yaalii lammaffaan Oromoo akka sabaatti siyaasaan dadhabsiisuu ture. Jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo shororkeessummaan galmeessuun sabboontota ilmaan Oromoo yakkitee mana hidhaatti guuruun uummatichi bakka bu'aa sirnaa akka hin qabaanne ugguruuf yaalte. Sabboontonni jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin tasumaa hariiroo hin qabnellee shira kanaan yakkamuurraa humni isaan baraara hin jiru. Har'a sabboontonni Oromoo guutummaan guututti maqaa miseensummaa adda bilisummaa Oromootiin keeyyataa yakkaa Itoophiyaa 240 fi 241 jalatti kan himatamaniif dhugumaan akka jedhametti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'anii osoo hin taane haal duree ittiin Oromoo akka sabaatti siyaasa irraa fageessuuf qopheeffatan ta'ee argama. Haal duree kanaan miseensonni Koongireensii Federaalistii Oromoo har'a himatamanii itti murteeffamaa jira. Sochiin barattootaa ittiin to'atama. Qeerroon hedduun ittiin adamsama. Oromoon saba jaarmiyaa jabaatti ol guddate akka hin taaneef duula hedduutu itti banama. Sadaffaan duula gama barnootaan taasifamudha. Akka qorannoon tokko bara 2010 keessa addeessetti Oromiyaa keessatti uummanni parsantii 85 ol ta'an barreessuu fi dubbisuu hin danda'an. Sababa kanaaf madda rakkoo Oromoo fedhii barnootaa dhabee osoo hin taane hanqina mana barumsaa, meeshaa barnootaa, barsiisaa fi kan kana fakkaatan haalaan mul'achuu isaati. Mindaa barsiisaa haalaan gad buusanii ogeessi hojii barsiisuu irratti bobba'ullee hojii isaatti akka gammachuu hin qabaanne gochuuf shira ogguu xaxamaa ooludha. Shira dhokataa kana keessatti qabiyyee barnootaa fi kaarikulamii qorannoo irratti hin hundoofneen barattoota doomsuun bakka olaanaa qabata. Akeeka kanaan mana barnootaa sadarkaa hundaatti kitaabileen afaan Oromoo qabiyyee sabboonummaan katabamanii raabsaman hundi guuramanii kitaabota afuura oppidiyoo baafataniin bakka buufaman. Mee meeqan keessantuu kitaaba afaan Oromoo waggaa 10 har'a dura ittiin baratan har'a argataa laata? Tokkoyyuu hin jiru. Kitaabni duudhaa adda bilisummaa Oromoon katabame sun marti manca'ee kan oppidiyoon bakka buufameera. Gama biraatiin barsiistonni afaan Oromoo barsiisan sadarkaa gadii hanga olaanaatti akka diinaatti ilaalaman. Mormii barattoonni Oromoo yeroo yerootti kaasaa turan mara barsiisota afaan Oromoo akka yakkamaatti itti maxxansuun ittiin rukutaa, sodaachisaa, hojiirraas ari'aa akka turan waan hundi keenya beeknudha. Kunis tooftaa ittiin sabboonummaa Oromummaa doomsuuf fayyadamanidha. Yaaliin kun sadan yeroo dheeraaf irratti dalagamaa ture kun Oromoo akka sabaatti dadhabsiisuuf kan dhimma itti bahamaa turedha. Oromoo ofitti amanamummaan akka sabaatti akka of hin ijaarre, sabboonummaa Oromummaan akka hin gabbanne, jaarmiyaa etitaa jalatti siyaasa isaa akka hin gabbifanne, garuu immoo karuma ajaajinirra oofuu kan isaan dandeessisu uumuuf carraaqan. Shira kanaan diinni hin milkoofne jechuun hin danda'amu. Baroota 26 darban kana sirna aangoo isaanii ittiin tikfataniiru, qabeenya keenyas saamaniiru. Nutis akka sabaatti hawaasa ijaarame akka hin taaneef abjuu qaban agarsiisaniiru. Egaan yakki tibbana kana qubee afaan Oromoo tartiiba isaa jijjiiruun eegalame kun shira har'a xaxamuu eegalee osoo hin taane kan piroojeektii yeroo dheeraaf itti qophaa'amaa turee fi duudhaa adda bilisummaa Oromoon uummata Oromoo keessatti gadhaabe dhabamsiisuun yakka kallattiin afaan Oromoo irratti dalagamaa ture sadarkaa olaanaatti kan ceesisedha. Yakki ijibbaataa kun yeroo kan itti milkaa'an taate dhugumaan akeeka isaan Oromoo barootaaf akka sabaatti cabsuuf baafataniif abdii haaraa horaaf.
Mee qabsoo qubee afaan Oromoo haa ilaallu. Waan beekamuu qabuu fi sirriitti hubatamuun irra jiraatu dhimmi qubee afaan Oromoo dhimma marii kamiifuu hin dhiyaanne ta'uu isaati. Dhugaan hin haalamne Adda Bilisummaa Oromoon abbaa qubee afaan Oromooti. Abbaa dhaloota qubeeti. Kaleessa qubee kana uummata biraan ga'uuf afaan Oromoo afaan hojii fi barnootaa gochuuf falmaa godheen itti milkaa'ee jira. Afaan Oromoo hacuuccaa jalaa baasuuf wareegamni kaffalame wareegama biyya tokko bilisoomsuuf kaffalamuu gad akka hin taane nuti dhaloonni har'aa qajeelchinee hubachuu qabna. Kaleessa Adda Bilisummaa Oromoon qubee afaan Oromoo uummataan ga'uuf gootawwan kumaatama itti wareegee jira. Har'a dhaloonni qubee yakka afaan Oromoo irratti aggaamame kana dura dhaabbachuun wareegama barbaachisaadhaan gufachiisuun shira diinaa kana irra aanuun sababa dadhabamuuf hin jiraatu. Dhugaan ifatti beekamuu qabu hanga ammaatti Adda Bilisummaa Oromoo fi hojii inni dalagee darbee fi ammas dalagaa jiru sammuu uummataa keessaa haqanii baasuun tasuma akka hin danda'amne yaalii waggaa 26 darban dadhabuu isaanii hubachuu qabu. Adda Bilisummaa Oromoon Oromoodha. Oromoon Adda Bilisummaa Oromoodha. Inni tokko isa kaan malee hin jiraatu. Qubeen afaan Oromoo mallattoo eenyummaa Oromooti. Qubeen afaan Oromoo ka'umsa seenaa haarawaa Oromooti. Kanarra darbee qubeen afaan Oromoo amantii waloo uummata Oromooti. Hojii boonsaa waggaa 36 darbaniif injifannoon itti milkaa'e sadarkaa dhaamsuun haafuuti qeensaan tuquun hin yaadamne kana OPDO'n harruma kaatee tartiiba jijjiiruun akka feetetti borcuun hin yaadamu. Oromoonis hin eeyyamuuf. Qubeen afaan Oromoo jallisanii dhalootaaf dhiyeessuu yaaluun abidda boba'aa jirutti beenzina naquudha. Akkuma dubbiin lafaa dubbii lafee ta'e dubbiin qubee dubbii eenyummaa ta'a. Eenyummaa isaa sharafsiisuuf eenyuyyuu qophii hin ta'u. Duulli eenyummaa keenya dhabamsiisuuf nutti aggaame kun amma qabnu maraan dura dhaabbachuu fi irra aanuu gaafata. Abbaan qubee Adda Bilisummaa Oromoodha. Abbaan dhaloota qubees Adda Bilisummaa Oromoodha erga jennee dhaloonni qubee imaana Adda Bilisummaa Oromoon nutti kenne kana galmaan gahuu qabna. Kanarra darbee duulli kun hojii manaa TPLF nuuf kennitee ittiin wal nu nyaachisuuf fayyadamtu ta'uu hin qabu. Shira TPLF guyyuu qopheessitee ilmaan Oromoo ittiin lafarraa duguugdu TPLF mataa ishee ittiin awwaaluuf ooluu qaba. Dhimma qubee afaan Oromootti fayyadamuun gareen walitti duuluun Oromoo akka sabaatti waan fayyadu hin qabu. Utuu ijoolleen manaa wal loltuu jaldeessi alaa boqqolloo fixxee isa jedhan sana akka hin taane of eeggachuu qabna. Dhimma akkasitti fayyadamuun bu'aan irraa argadhu qaba jedhanii namni walitti duulu yoo jiraate kasaara malee waan buufatu hin qabu. Wal haleeluu fi wal dhabamsiisuuf walitti bobba'uu keessaa kan fayyadamu yoo jiraate diina keenya TPLF qofa. Diina keenya mataatti baannee Oromoo inni tokko Oromoo isa biraatti dhimma duuluuf sababa gahaan hin jirtu. Rakkoo jiru naamusaan furmaata itti kennuun aadaa keenya ta'uu qaba. Akka amma argaa jirrutti nu keessaa nama badii dalage tokko qeequu ifachuu fi yoo barbaachisaa ta'es adabuuf nuti dursinee hawaasa naamusa jaarmiyaan masakame ta'uu qabnudha. Keessumaa Oromoon biyya ambaa jiru kun yeroo xiqqaate sadarkaa hawaasaatti seera ittiin waliif bulu akka Oromootti qabaachuu qaba. Hawaasa seeraa fi heeraaf hin abboomamne keessatti sirna dhablummaa fi kashlabbummaatu heddummata. Addaggummaatu dagaaga. Inni tokko isa kaan irratti aangoo hin qabu, hin abboomus. Hawaasni keenya ala jiru kun baay'ee harcaatuu fi sirna dhablee ta'aa jira. Dhimma jijjiirraa tartiiba qubee afaan Oromoon wal qabatee murnaan walitti duulanii tokkoof injifannoo kaaniif kufaatii gochuuf inumaayyuu TPLF yakka kana maraaf gaafatamuu fi irratti qabsaa'amuu qabdu qulqulluu taasisee akka teessee nutti kofaltu taasisaa jira. Dhimma diina keenyaa dhiifnee mana keessaa wal gooluu kana bakka tokkotti dhaabuu qabna. Jijjiirraa tartiiba qubee afaan Oromoo irratti taasifamee fi yakka afaan Oromoo irratti dalagamuuf aggaamameef gaafatamaan sirna kaarikulamii barnoota Itoophiyaa hoogganuu fi jaarmiyaa jijjiirraa kana deeggaran warreen maallaqaan cinaa dhaabbatan hundadha. Isaan irratti xiyyeeffachuun dura haa injifannu, sana booda manatti deebina. Horaa bula. Dama bullo nyaatee darbu goota lamni of wareegee darbu har'a eessa argu nyaachuu danda'a nurraa dhoowwaa waatu dhalata. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffannee kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Qophii keenya guyyaa boriin hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.